kuma takka shantamii saddeet 58 58 duwwaa 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 77 77 82 82 sadii sadii 82 sadii hangatu Muhammad Umar Zakir Sisene koma shansiyer ke galutee seenee jira bilbila kanarra jira. okay koma shansiyer geetin jira next amalle irratti pushi godan singargaran anaaf qobaati anaaf anis baato dandana nu hundaaf garu waa umaat qota kamit live tante jireenya nama tokko jiru waan guddaa miti her haala keessa kana jiru kana keessa nama tokko baasanii recover godhanii ibada isa goda maatii isaatiif sanattu ijoolleen karaa keenyaan maatiif jiratti yoo biyyaa baane maatiif jiruun teenya guutuun maatiif yoo rakkoo hamtuu seenne immoo maatirraayis fagaannee dhokannee jiran yeroo kanaati yoo tole namni mataa isaatiif kanaafu hangaatu maqaan wanni ija kunoo akkaawuntii koomentii jala barreessuuf jiranii kuma takka 58 duwwaa duwwaa 77 823 kanaami okay qabatu jiranii koomentii warri koomentiidha maqaa guutuu nu feesisaa nuti jau jiranii maqaa qoynaa si kanna oy maqaa qoba kataba akkaawuntii tarma takka kataba dhiisaa guys akkaawuntii tarma takka kataba akkaawuntii tarma takka katabaaf maybe as jala warning ifaan gorsiisa yoo heddummaate koomentii bira kuma takka 58 qabattee maamannamo maqaan hangaatu Ahmad Zakir hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan opening godani akkaawuntii kana yeroo hedduu gisee pin godhan wanni nama godha warri wanni dha godhame warri monitara qabdan hangaatu Ahmad Zakir ja maqaan nu jala laladhan warri biyala jirtan akkaawuntiin ishii immoo kuma takka hanguu gastii qotu nabira ayye mana kan kee cufe asiin qotu nabira namni birat saaseenu qoon nabira kan kee cufe qoon mana kan kee ayye na obboleeyyan kiyya nama tokko komachirra obboleettii teenya takka arrabsurra haala kana keessaa baasu nama kana hedduu namni rakkootu waa hedduu nama naqa kanaaf wallahi hedduu isin galatoonfatuun fadha asumaanuu namoonni ishii gargaaruuf feetammee namoonni ishii sappoorti godhuuf feetan جميع miyaa wakiyya assalaamu alaikum وعليكم السلام كم نجا أو ربي هذا مراد خسي هاقو تقول والله نقم ما تشيستي بيت والله يدو قلبي نجف ستين جو نبا جفتير يا مالك والباس مجونتون لا لما يدو قلبي متالفو لما نكون كم نما قول لا انت لا لا دك جزء ما قال جرتو أكاد يرتي جروني سلا فتو بيت واحدو نمني جريني مخنا مواتو في لا هنا هدو قلبي شاب سينا بيتا لغا نما سو أكن وجه جنگون هرقتي أكاد خيانة تي في ديساني تيجي welcome أكمل في ديساني نما ركوا إسا وقتين وعليكم السلام akka obboleettiitti bira dhaabbachuudha wanni guddaan sanii gartee nama arrabsitee teran keessa fageessuun karaa rabbitti illee waan akkasiin fayyadu ni beektaa.
تجي اي والله. ilma namaa kana waan inni keessa jiru hin beektu ni beektaa? يس. Nuti asii ilaallee agarra malee. Mee nambara gaafadhu ani aappiin erga beektaa bakka hojiitiin jiraas. So aappirraa malee erguu hin danda'u. Telefoona gaafata aappiin. انقول وني خير جد لكم سكنك. Keessa naa barreessita kaa. مالك بوجسا أو سيدارني قرار فبيتنا وني لا Hangaatu akkanuma keessa naa barreessita kaa. والله أو Aappidhaa waan ergu jecha telefoona fa'aa gaafata. Hawaasa تلفون لكم سلتيم. maaliif namni akka keetii kanatti approach nama godhe nama hedduutu beeki noo laayina deddeebi'a namni asirraa wal arrabsu malee واي هو نمني برجع ولا ما dubartiin تنبر. diyyatu maal haajamtee takka argite إيه namni dura sallaaluu qaban beektaa osoo jaji nama hin goone يس. ati hedduu galatoomi wallaahi والله ما illeen akka bareedaadha inoo akka isiifillee galutti akkasi gorsiteeni يا akka isiin itti gammaddutti argite يا soo namni akhlaaqa tolee gartee amala bareeda nama dhiyaachuu qaba. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول ما كاسير. Dheeratu naa barreessite? Si barreessite? Wallahi akka malee beekaa duraan illee zameen akka malee nama gaaraa laafessa. So waan hedduu bareedaadha. Anilleen 15,000 ergaa fi bilbilallee anilleen na gaafata. Bilbila aanaa ergitu. Ammoo nuti waan har'a zamaanoon ishii gorse kanarratti gana arguun feenu rakkoo yoo qabaatte rakkoo ishii akkana godhu yoo qabaatte zamaanotti haa himtu. Straight away waan barbaachisu hunda ni goonaa fi waan rabbiin hin jaalanne takkallee dalagiin ibaadaa kee godhi maalleeni bareedaa yoo sii seen immoo gara dalagaa seenii waan barbaadde zamaanoon hordofee aanu beeksisu irratti gargaara nuti nama karaa deemaa jiru gargaaraa jirra zamaanoon ni beeka waan ta'eef nuti si gargaara akka malee. Zammee nuti warri amma erguu barbaannu aappii taaptaap tokko fayyadamna. warra aappii fayyadamu hunda telefoona gaafata. Hangu fooloon adeemsi 50 siif erga maqaa keetiif goonna keenya berge. أو عمرنا ديرد. Hangaatu keessan barreessi. عرّا هنگاتو أصد تهيد. والله أنا فرت وبلي سخية والله ربي ساقب. Okay, زمي خير anytime my brother. أو نمني جروها بيهو أواسمها بيهو. Ruutiinaalleen ergitee amma kuma ergiteef nayitee fi Ruutinaa welcome. Thank you Rutu Yebe. Hangaatu keessan nu barreessime nambara. Yeah, ani le text me. Ana billa lambara fi maqaa kee guutuuf account text na khata fi khasa. Zammee aappii amma bakka dalagaatiin jira aappii taaptaap yoo tokko hin erguu deema sun immoo telefoona nama gaafata beektaa. Hangaatu bilbila kee تلفونك خلتي في هنگاتو. لما barreessuun danda'u naa barreessi naa barreessi. Mee naa hime. Ergiif kaysaan ergiif namni si cinqaa Nambara keessan ergi namni si rakkisaa. Yeah, khasa. Namni barbaadu keessan as gaafatu. إيه. فولو نقول أسمع بسيطين بريسا. لا ما كم إساني خسر قطو كاسمرة إسان Yaa maqaa kiyyarrattu qituma. Ani follow si godhee hin jirama. Anilleen si godhaa hin follow si godhe. Ani le sigooreetiin jira. So ikijja. أو تيجي يا حبيبي أو يا فنانة خي مكا. It's okay, زمي خير mango wala Nu furte wallahi rabbi si afur mucaa rabbi si afur. mango guys. قومان خي نجا خران نجا. Thank you. سيهاجم زمي مكيس خير. بريدة خي. مياوا خي. Thank you. مياوا تجاسلاتي. يسقى والله العظيم. Shiroo zammee. ربي هذا مراد خي سيهاجوت. وهم ربي سيالافز. Ma hunda waliin nama milkeessu. مالف وبلتين تنجتا كسبابا خينيا بر لايف تنخس سيفتو وانغود دابر. نما تكبر غرغرتي ومتبر وماتي متبر. Salaamu alaikum. وما Alaikum salaam wa rahmatullah. Akkana godha nama amma gargaaruu fedhu ol babaasaatiiti. Akkasiin namni akkasii jalaa gadaafame. Akkasii bareedaadha. Takka tukaa namni gargaaruu feetanii. Waan bareedaadha. والله قرانا بالليل. أنا الروسون والله. Garuu ishiin ammaa qarshii kana ammumaan tana bakka hojii uummatuu qabdi. Maaliif qarshii guyyaa irraa waggaa tuttuqanni badaa beekte?
yaa hojiin murteessaadha. Inshallah zamme gizem biyya dhufe gaa waan takka irratti arguu qabna. Okay, inshallah. Moor gargaara gosillee. Yes, ni gargaara. Namni beektaa tattaaffii kan ilaalaa beektaa? Saaduga. Bar maallaqa qofa osoo hin ta'in kan hojii nama godhu tattaaffii kan keeti. Ati har'a yoo Bizinesuma fedhe haa ta'u waan isii gartee waan hamilee ittiin qabne dalaguunis gaarii miti beektaa? Bizinesa keessaa waan isii gammachiisu gartee waan takka itti banattee. okay. San irratti immoo gizee waan xiqqoo agarre nuti hamilee horannaa moor sappoorti waan beektaa? Dhuga. Baleetti teenyaa ijoollee biyyaati. Warri gargaaruu feetan, warri akka dhugaa gargaaruu feetan qoftiin nambara takka tuqaddaa ol baati waan gargaaruu feetan gargaaraa. Obbaleetti teessan. Namni agartee namni osoo akkuma hin feenetu akka hin feene si godha ni beektaami. Gizee. Taap godhaa share godhaa jarana share godhaa mee namatti. Erga maqaa ofitti fuunetti sirrumatti gargaarsisnaa. Obboleeyyan keetii kana gartee yaada obboleeyyan keetii kana gartee akkatti hamilee isaan ammaan tana ol baanii akkana siin jaan kanaaf gartee hamilee isaanii eeguu qabdaatillee harkitee. Yaa. Maal jedhan Oromoon jiruun tun beeti ati murteessitee miti ka jiraatti sii galee gis takka dammoo akka ati hin feene sii galee ofiisitiin karaa ofiin feete sii ooftee sii galee akka ofiin feete sii oofti. Zamaan olaalii naqi nama naquu hin dandeenye akkama. Anaan naqaanayyee. Akkaawuntiin nuti kuma takka. Hangaatu wanni jeefni beektaa gizee gartee kabajaa isaanii godhi. Mooraalii wallaahi akkasitti qalbii isaan hin cabsin jechuu fedheeti. Dubbatteeti waan harkaa qabu takka dubbattee an akkasii mitettee falmatan amma gizee iddoo laayina kanarra wanni waa dubbattee falmachuun natti ulfaatu. Hangaatu. Kuma soddoma si seenee ilaalime tanaan Masha Allah. Ammaan tana si afaamii ijoollee asirraa deliver jaa. Mee biti ture seenaa jee. Jaafar Yusuf. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jekka zamanu. Nagaa wallahi alhamdulillah. Anallee na furtama takkan naqa fe man tada lamman naqa furtama. Aboo Rabbii wallahi laa Allahu akbar. Shiishe kan. waa hunda Rabbi si haa qajeelchu. Amin. Wallahi abbu torbatti. Hangaatu ganaa wanni deemtee nutu gartee hoggas wal garra kumtaan deemte. Akkasi amman naqa fe ilaale. Aya akkaawuntii isinii himnu. Akkaawuntii erga qabadde akkaawuntii jira qabadde. Haya maqaan eenyu yaa